بكم مرتك kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan lafaa fi bakka jirtan hundumatti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni abboolii keenyaa galanni ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga torbee 8ffaa sooba gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos ayyaana hoosaa'inaatiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Eebbi qulqullootaa, araarsummaan giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii, eegumsi ergamootaa, ifamni gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma keenyaaf haa ta'u. Fuula keessaniitiin gara mandara jirtuu deemaa. በፊታችሁ ወዳለችው መንገድ ሂዱ። jecha kana kan dubbate gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Guyyaan kunis yookiin immoo dubbiin kunis kan inni dubbatame gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos bara barsiisummaa isaa keessa, bara tajaajilummaa isaa keessa dubbii inni dubbatedha. Hoosaa'inaa jechuun maal jechuudha? Ayyaanni kun akka seeraa fi heera mana kiristaanaa keenyaatti akkamitti kabajama? Kiristaanonni ayyaanota kana akkamitti kabaju? Hoosaa'inaa jechuun maal jechuu akka ta'e barnoota kana keessatti bal'inaatiin waliitiin ilaalla. Wangeelaa qulqullicha Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 1 hanga 18, wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 19 28, wangeelaa qulqullicha Yohaannis boqonnaa 12 amma 20tti seenaa ayyaana hoosaa'inaa kana maaliif akka kabajamuu fi eenyu akka kabaje waliitiin ni ilaalla. Innis egaa guyyaa har'aa kana yookiin immoo torbeen 8ffaa sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos gamoggaasa mana kiristaanaa keenyaatti qulqullichi Yaareed ayyaana kana immoo hoosaa'inaa jedhee moggaaseera. Hoosaa'inaa jechuun maal jechuudha? Isa jedhu walitti ni ilaallaa. Hundumti keessan chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii, laayikii fi sheerii gochuu akka hin daganne maqaa Waaqayyootiin isinin beeksisaa. Egaa guyyaa kana, guyyaa hoosaa'inaa kana gooftaan keenya yookiin qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos gara Yerusaalemitti yemmuu inni seenu faaruun kun faaruu faarfatamedha. Hoosaa'inaan yeroo gooftaan keenya gara mana qulqullummaatti seenu faaruu faarfatamedha. Innis akkas jechuudhaan hoosaa'inaa ilma Daawitiitiif maqaa Waaqayyootiin kan dhufe inni eebbifamaadha. Asirratti maqaa isaa otoo hin ta'in, Waaqayyoon otoo hin ta'in, maqaa Waaqayyoon illee kan dhufe eebbifamaadha. Buruuk ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር jechuudhaan afaan Gi'iziin kan dubbate Waaqayyo otoo hin ta'in maqaa Waaqayyoon kan dhufe illee inni eebbifamaadha. Hoosaa'inaa ba'aariyaam jechuudhaan faaruu kana faarfatame, guyyaa kana faarfatameera. Innis gaa walumaa gala wangeelli guyyaa har'aa, seenaan wangeela guyyaa har'aa waa'ee dhimma kanaa irratti kan xiyyeeffatee fi waa'ee hoosaa'inaa faaruu jalqaba faarfatame kana sababa godhatee kan mogga'e achirraa kan argamedha.
innis hunda dursa naannaa Yerusaalemitti dhiyoo kan taate, naannaa Yerusaalemitti dhiyoo kan taate gaara Dabra Zayit jedhamtu jalatti yookiin immoo naannoo ishiitti Beeta Faagee kan jedhamtu bakka tokko yeroo gahan naannaa Yerusaalem magaalaa Dabra Zayit jalatti kan argamtu bakki ishii Beeta Faagee bakka jedhamtu yommuu gahan, Yerusaalem jechuun magaalaa nageetti jechuudha. Beeta Faagee jechuun immoo magaalaa jiigde, magaalaa jeeqamte jechuudha. Innis Yerusaalem ማለት የሰላም ከተማ ማለት ሲሆን ቤተ ፋጌ jechuun immoo የበለስ ቤት yookiin immoo mana balasii yookiin immoo mana diddiigamte yookiin immoo karaa diddiigamte jechuudhaan hiikaa maqaa kanaa kaa'ee yookiin immoo hiikee jira. Innis egaa guyyaa Hoosaa'inaa kana gooftaan keenya qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa keessaa duuka bu'oota isaa keessaatii namoota lamaan yookiin immoo nama lama fide fuuldura keessan gara mandara jirtu gara mana jirtu deemaa. Yemmuu deemtan harree haadha ishii waliin ilmoo harree haadha ishii waliitiin hidhamtee jirtu ni argattu. Yeroo kanas eenyullee maaliif hiikta yoo isiniin jedhe gooftaadhaaf barbaadamaa jedha, isin immoo hiikaatii naaf fidaa. Iccitiin kun iccitii mana kiristaanaa keenya iccitii bal'aadha. Beelada manaa keessa fardi jira, gaangeen jira, isa bira ol darbe immoo gaariidhaan, ergamootaan, samiidhaan, duumessaatiin dabalamee dhufuu danda'a. Beellada manaa keessaati horiin jira, sa'oonni garaa jiru, fardeen garaa jiru. Harree maaliif filate? Inni biraan iccitiin guyyaa kanaa hiikaatii naaf fidaa isa jedhu of keessaa qaba. Maaltu hidhame? Addunyaa sanyummaadhaan hidhamtee jirtu. Addunyaa xinqolaadhaan hidhamtee jirtu. Addunyaa sanyummaadhaan hidhamtee jirtu. Addunyaa afura 66 hidhamtee jirtu. Addunyaa afura shakkiitti hidhamtee jirtu. Hiikaatii naaf fidaa gaafa jedhudha. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa 12 dhaqaatii ahzaabota hundumaa maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon cuuphaatii duuka bu'oota koo bartoota koo taasisaa jedhee akkuma ajaje hiikaatii naaf fidaa. Addunyaan baay'ee isaanii hiiteetti xinqolaadhaan, afura moraatiin, afura shakkiitiin, afura 66tiin, afura naannummaatiin, gochaa biyya lafaatiin hidhamanii kan jiran baay'ee isaanii jiru. Maarree abbaan qabeenyaa harree kana maaliif hiiktu jedhee yoo isin gaafate gooftaadhaaf barbaachisti jedha. Egaa saba Waaqayyoo hunda dursa harreen beelada manaa keessaatii beelada tuffatamtuudha. Abbuma fedheet akka barbaade ishee fe'a. Lakkinatti baay'ate, lakkinatti xinnaate, ba'aan baadhuuf nyaata ani nyaadhu waliin madaalu jechuu hin dandeessu. Waan itti fe'an baatti, waan isheedhaaf kennan nyaatti ilaala. Maarree Kiristoos beellada manaa keessaatii harree ishee tuffatamtu maaliif barbaade? Kanaaf egaa hiikaatii naaf fidaa. Eenyullee maaliif hiikta yoo isiniin jedhe gooftaadhaaf barbaachisti jedhaa jechuudhaan dubbatee jira. Inni kunis afur hamaatiin warra hidhaman wangeelaan hiikaatii fidaa. Hattootaan
Afura hamaatiin warri isaanii baay'oolii jiru. Cubbuudhaan kan hidhaman baay'oolii isaanii jiru. Hiikaatiin haa fidaa jechuudhaan gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos ajajeera. Gaa namoonni baay'een cubbuudhaan gochaa biyya lafaatiin hojii biyya lafaatiin hidhamanii baay'ooliin isaanii jiru. Tajaajilli duuka bu'ootaas warra hidhame hiikuudha. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuudha. Tajaajilli kun isa kanadha. Bultoo Waaqayyoo akka ta'aniif warreen bultoo seexanaa ta'anii hidhamanii jiran akka hiikaman. Inni biraan raajii Zakkaariyaas boqonnaa 9 gubbaa irratti dubbiin dubbatame raawwatamuudhaaf innis akkana jedha. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 9 gubbaa irratti raajiin kun akka inni raawwatamuudhaaf innis gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dugda harree irra taa'ee dhufeera. Kanaaf egaa dugda harree irratti uffata isaanii afanii fi badii biyya lafaa cubbuu biyya lafaa kan dhabamsiisu uffata haaraa uffata isaanii harree irra kaa'aniiruu fi kan jedhu qulqullichi Zakkaariyaas raajii kana dursee argee waan tureedhaaf raajii kana raawwachuudhaaf. Inni biraan akkuma sila kaase harreen kan tuffatamtedha. Harreen kan tuffatamtedha. Innis immoo gooftaan keenya mataa isaa gad of qabee kisoo bira nu barsiisee warra hafuurri isaanii cabe waaqa isaanii akka ilaalaniif nu barsiisa. Raajii Isaayyaas boqonnaa 53 fi wangeela Maatiyoos boqonnaa 11:29 gubbaa irratti faaruu 50 lakkoofsa 17 hanga 18tti gaafa ilaallu lapheen isaanii keessan karaa keessan irra kaawwadha jechuudhaan yaada kaa'ee sana gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos raawwachuudhaaf seenaa kana raawwateera. Inni biraa mee hunda dursaa ayyaana Hoosaayinaa kabajuun duraa hiikaa ayyaana Hoosaayinaa beekuun barbaachisaadha. Hoosaayinaa jechuun amma fayyisi jechuudha. Hoosaayinaa maaleet amma sirreessi amma fayyisi ahun aadinan ahun haqinaa jechuudha. Innis faaruu Daawit 117:25 irratti Hoosaayinaa jechuun amma fayyisi amma sirreessi jechuudha. Inni biraan Ba'aariyaam jechuun immoo bultoo Waaqayyoo kan ta'e samiirra kan jiru mana Waaqayyoo nutti argisiisa. Innis samiirra kan jiraatu samii kan ta'e qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos ati fayyisi jechuudhaan iyya isaanii ittiin dhageessaniiru. Hoosaayinaa Ba'aariyaam jechuudhaan guyyaa kana faarfatan. Jalqaba irratti sabni Israa'el bittaa Fari'oon jalatti kufee waggaa hedduudhaaf dhiphachaa yeroo turetti waggaa 40 dhiphachaa yeroo turetti Hoosaayinaa Ba'aariyaam Aariyaamiitii harka kee Aariyaamirriitii irree kee nuuf ergiti harka diina keenya jalaatii nu baasi jechuudhaan bittaa Fari'oon jalaatii harka Roomaanotaa jalaatii nu baasi jechuudhaan faarfachaa turaniiru. Qulqullichi Daawit akkana jedha. Mootummaa abbaa keenya mootummaa Daawit